kabajamtoota fi jaalatamtoota hirmaattota sagantaa kennaa iddoon amma itti argamnu sagantaa maaddii qoodannaa baankiin daldala Itoophiyaa kallattiidhaan qopheesse namoota 200 ol ta'an harka qalleeyyii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee keessatti argaman qalleeyyii ta'an 200 olii fi kallattiin gargaarsa taasisuu irratti argama. Baankiin daldala Itoophiyaa yeroo hundumaayyuu aantummaa uummata isaa agarsiisuu fi jidduu kanatti argamuudhaan harka qalleeyyii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee keessatti argaman keessaa 200 olii fi har'a qoodannaa maaddii gochuun gargaarsa garagaraa taasisee jira argama. Baankiin daldala Itoophiyaa yeroo hundumaayyuu aantummaa uummata isaa agarsiisuu fi jidduu kanatti argamuudhaan harka qalleeyyii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee keessatti argaman keessaa 200 olii fi har'a qoodannaa maaddii gochuun gargaarsa garagaraa taasisee jira. Baankii daldalaa hedduu galateeffannaa yeroo hundumaayyuu ladda uummata isaa dhaabbachuudhaan waan gochuu qabuuf waan tolchuu qabu baankii gochaa jiru. Galatoomaa ulfaadhaa isaaniin jenna. Jidduu kanatti harka qalleeyyii 200 olitu argama. Harka qalleeyyiin 200 ol kun immoo bara haarawaa kana simboo gaariin gammachuudhaan akka simataniif qooda isaa ba'aa jira. Sirratti kanneen argamtan hedduu ulfaadhaa galatoomaa jenna. Asumaan baankii keessan baankii uummataa baankii daldala Itoophiyaa kan yeroo hundaa itti of abdatan hedduu galateeffanna. Baankii daldala Itoophiyaa. kabajamtoota fi jaalatamtoota hirmaattota sagantaa kennaa iddoon amma itti argamnu sagantaa maaddii qoodannaa baankiin daldala Itoophiyaa kallattiidhaan qopheesse namoota 200 ol ta'an harka qalleeyyii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee keessatti argaman qalleeyyii ta'an 200 olii fi kallattiin gargaarsa taasisuu irratti argama. Baankiin daldala Itoophiyaa yeroo hundumaayyuu aantummaa uummata isaa agarsiisuu fi jidduu kanatti argamuudhaan harka qalleeyyii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee keessatti argaman keessaa 200 olii fi har'a qoodannaa maaddii gochuun gargaarsa garagaraa taasisee jira argama. Baankiin daldala Itoophiyaa yeroo hundumaayyuu aantummaa uummata isaa agarsiisuu fi jidduu kanatti argamuudhaan harka qalleeyyii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee keessatti argaman keessaa 200 olii fi har'a qoodannaa maaddii gochuun gargaarsa garagaraa taasisee jira.